har'a kunis biloogii halkaniiti hamman qaama koo qullaa daabboo qarraseetti ergu tiiktookii korra taa'eeffaa bittin qibrir qaaqii jedhee of agarsiisuu kunaa wayya habiibi eeno zamana kana bultiin dhibeera khalaas dhiirri fuula ilaaluu dhiisee daabboo ilaaluutti ka'e kanaaf faashaaworii galaati hixaana keessan ofitti aarsaati sidii galee shittoo keessan dibadhaati taa'aa tiiktookii irraa biloogii keessan hojjedha isa isinii wayyaa yaa shamarran oromoo maqaan nu badaa jira warri kanaan dura gootan baga gootanii warri kanaatti dhufaa jirtan immoo akkan goone dhugaan sitti madhiirri onneedhaan si jaallatu daabboo kee ilaalu malkii keeyyuu ni ilaalu onnee kee dhugaa laphee kee irra jiru ilaala malee okay jenjanaa dhiisne waggaa lammataa lakkoofsaan jira thank you innan kanaan dura jana immoo adaraa keessan akkanan beeknetti lakkaa no isin janeera waan ta'eef please an kanaan booddee jenjanaan barbaadu singilii ta'ee jiraachuun barbaada dhiifama naa godhaa uummata oromoo dhiiran barbaadu. Meera dhugaa rabbi baay'ee waa'in fuudhaa kun. Assalaamu alaikum. Wa alaikum assalaam wa rahmatullah. Jirtu. Jira wallahi. Jira wallahi. Amma shurraa kam. Kulle Abdussayyid keessanu. Wallahi mushurraan keenya bira bulchaarra jira. Tapha isaa bees kifteettaa fi borqaba. Gadhiiseera. Yaa ummata keetti miifi gaaggeeftaroota jala jiranutti waa hundatti. Maali inni naaf hin galle biiftuu habibti gaali baga nagaan dhufte biiftuu habibti. Tapha beellamaa Eertiraa wajjiniin. Kota Abdussa si qaxaqqaxa Abdussa si ajjeesuu barbaada. Beeksisa namni simbira jijjiirta. Abshir si beeksifna abshir ijoollee mana koo jireenya namni kun hundi jechuudha. Borgalgala isaa zeenuu tapha qaba artistiin keessan har'aanis. Giitaroonni warri na bira abshir inni fani. Duraan sodaataa ture amma sodaawwanti jedhamedha keessaa deemeera ndammaashanni fargiteenyaan Habibti maqaa biyya keenyaa hinnaanu Habibti maraanne seete wallaahi silaa qaata kun nu dhufaa barutu waan akkanaa goone kana utuun taphatiin bitanne nutu geemiin taphatiin never ever gaafa na fuudhee kaana hidhati arga malee never daabboon kiyya yoomillee never ever namni tokko arguu hin danda'u yoo nam marge immoo gaafa sana lubbuu kiyyeessinii wareegaa ginnama maqaa nama balleessu immoo isaaq warra maqaa nama balleessan immoo busumaa rabbaa quxurii 12tti cabsa kana booda wallahi laazim shamarran akka koo maqaa baddan immoo anatu sinii jira namni ofii waa namaa kennee daabboon na bira jiran yeroo namaan jedhee maqaa nama baasu shame it is big shame wallahi si jammar nama bareedduu akka kooti maqaa baasuun siluma qoye daabboon yoo ijaallaala malee taatu ani hin argine wallahi laazim gaafa sin gajjade kan koo addeen jiru laale wallahi laazim waan akkanaa dubbachiisin wallahi Abdusse maa inni beekta girri ture ati quba qabda beekta yeroo nama nama beetti waamamu kottudha maal jennaan daabboo kee jireedhanii kottu naan jedha maal eessaa kottu kanan an akkana of shakke shiddi beetiinaan deeme sanatu kaameeraa qaba kun jedhe wallahi laazim isan nama san waree ofiin namatti argamu. keessa daabboon akkamitti viidiyoodhaan waraabamee nama argama daabboo furnoo wallahi Abdusse daabboo torban na bira jira warra balkaaba Abdusse daabboo torba dhalaanis maraattee dhiise wallahi siinoo tokko baamnaan dhiifa manaa godhamu eenyu sitti erga nama sitti erge wallahi kan dhalaa kan nama beektu achi keessaa nama lama nan beekaa ijoolluma miidiyaa kanarra jiran garuu siinoof hin beektu ammallee akkasirra jirtuuf hin beektu dubbiin jajjabdu Oye miskina. Daabboon laa wallahi lama keessaa bareedduudha jaa keessaa nama bareedaadha. Mamiya wayye. Welcome, I love you. Yaa achumaan namoonni ajjirtanoo warri haaraan dhuftanillee bor isaan zeenuu fooloo godhaanii kun isaan kan jedhu gadi tokkoatti fooloo godhaa bor tapha qaba waan ta'eef dhaqaa taaptaaf godhaa fi warri isaat boru guyyaan taphaa. Harruma jechuudha. Bor galgala. Borin jedhamu har'a bakka okay Abdusse bayi kottu si ajjeesee narraa buufa. Anis nan ba'a. Okay, kuullee waan akka kanana biratti bonita boritti qophoofte taamaati
Dammi koda bitura. Wanta kana gaafa na biratti dhaqabu. An sichi gaafa itumaan fuudhee yoo haadha manaa kan kooti qaanfachuun oolu. An rakkoodha bara. An haadhuma manaa kooti takka jan. Qaanfachuun kun oolu. Abdusee maal inni tokko beeku? Abdusee? Hin beemu? Abdiisa akkam lakkii maa wajjin baatanii miti anis hin dhiiseen bahe ati koosii nama wajjin. Bakka bahe nu keessaa bahe bakka dhufeera bahe nu keessaa. Taphataash. Si barbaachisa Abdusee kana biraa deemi. Anis hin jaalladhu bar. Yaa ta'u wanta akka kanaa. Rabbumatu yoo fidee asuudhaaf isa miidiyaa irratti guddanneedhaaf malee wanta akka kanaa madaalu. Rumsiitu seelga dammeetu taakama daadii. Ramboomsiitu eegalaniitan. Dhugaana yeellaa bataam itti yeellaa dubbii keenya irratti. Bataam itti yeellaa. Quuqtarraa dubbachuu akka hin callisne hundi keessanuu hin beektu warri na hordoftanu footoo kee laxxafuu kootiif dhiifama footoodhaaf maafa dhiifamsi gaafadhaa miti daabboon laxxafamee jiraati. Wanti na dhibee na dhiisuu didaaru ani edda uummata maayee la'uu dhiifte uummata 1700 irratti jaramuu bee irratti gadi baatee anatu ergee isatu na jalaa gadhiise jettee maa dubbatte maayee la'uu dhiifte maaf ol deebitee hin teenye maaf ufajjeesuu dhiifte siin jechuuf miti laan uummata Oromootiif baga bootaa kennuu dhiifte kana konfidensii keetiif. Kanan siin jedha garuu kan gaafii natti ta'e obbolaa koo yaa jiran warri waan akkanaa gootanii jirtan maaluma fayyadanni sila bakka sanan bu'aa garuu wallaahi wabillaahi ilkaribitii kana gaafii natti taateen bakka sanan bu'aa bakka sanan bu'aa kun maaluma fayyada akkamitti dhiirri miira keessa galchee aarsaa kafalee sin jaalladha jedhee sirrattan du'a jedhee harkaa fuudha jettanii baay'ee keessan to dhimmaa fi jirtu. Ishii ani immoo gaafiin qaba bakka kanatti. Okkee yeroo waliin haasoftan miira keessa gali haa jennu. Viidiyoon waraabinaaf ergi jedhe waraabdee erguuf taa'ii kaameeraa kee qajeelfadhu haa jennu. Erga waraabdee kaate achiisa akkas ol fiddisa iyyuu fuula siirratti. Wallahi ana majjeesu naqame. Ishii qoy. Ergantana yeroo viidiyoo sana irra deebite ofii keetii jaalilaaltu iyyeellaane dhiirratti akka silkii tuqxee dhiirratti erguu dhiisi iyyeellaane jedhe malee ofii kee ani isa gaafa siin jedhaaraan isa hadha uummata Oromoo irratti fokkuun gadi fuxuruu qe'ee miti isa hadhaa bootaan kenniniif wanti ta'ee darbeera nam tokkoof bootaan kennin isa gaafa siin si gaafataaraan yeroo viidiyootti deebitee ilaaltu iyyeellaane cuusi sheemii wayisitti nagaafne jaranaa yeroo shaaworii godhoof iyyeellaa bara ani asirra taa'ee jedhaa oolu kun nan golfamoo nan boosinaan walla min argaman kolfa koo kana waan natti tole wayii seenaa yeroo lubbuun na keessaa ba'u kaatu kolfi